utuu sirba gadin dhisne waggaan naannawee gaafan sirba qabsoo kan goota yoonaa jiru gadhiisee booda sirba kanaan borurra kaayuu deema. Garuu fiidiyoo takka dheengadda waa'ee sirba kanaa dubbadhee irra kaayeen jira. Namni hedduun ilaale nama kuma takka ilaale fiidiyoo san nama kuma takka nama kuma 800 guyyaa 4 guutuu jechuudha. Kana jechuun YouTube san namni maan subscribe isaa qabulleen irraanfatee jira. Nasraanii asirra umaan keessuu namni hundi sammuu keessa irraanfatee jira waan ta'eef YouTube san sossoosuudhaaf akka namni gurra kannuuf godhuudhaaf fiidiyoon an hojjedhe san deema duwitii naa godha. Boru Nasraan sa'a 9 akka Itoophiyaatti sirba gadhiisti. YouTube Nasraa gursumirratti ja'aati deema sagalee keessan heddummeessa hawaasa dhageessaa. Galatooma. Duwitii yoo gootan sagalee kiyya dhaggeeffataa. Yoo sagalee kiyya duwitiin goone isin YouTube kiyya linkii isaa share Facebook naa godha ummata biraan naa geeya. Family kiyya isinin jaaladha galatooma boru walitti deebina boru YouTube irra wal argina. Garuu galgala dhufee immoo live nu dhufee muuziqaa nu banee akka malee fataa zanna bakka xiqqoo booda amma haja kiyya bee mana galee jimaa bitadhee buna dhiyeeffadhee uffata uffadhee fataa je'ee mana isinii banee akkasitti jirma. Maafus welcome. Waltaanee ammalaan fataa jennee fataa. Taatane gasti senteni kun ni taphattan. Kun aadaa Shaggooyyee, kun aadaa Arsii, kun Wallo, kun Boorana, kun Gujii, kun Maarree. Uffata qopheeffadhaa kottaa ilaal. Shab gootan akkatti gootamanis ni bane. Waliigallee ammalaan uffata aadaa kasar uffadhaati kottaa. Namni 8 ol bee hogguu taphati. Nama 8 gabbuusnee nama 8 kabraa ol baasna laal. Fuula warri asbaatan qophaa'aa kottaa. Galgala ammatti qoboda galeen mana bana. Warri fuulaan asbaatan qophaa'aa kottaa uffata aadaa biyya kamiitu uffadhaa kottaa bakka. Hayyee fataa isin godharra dhiirtinis uffadhuu koo dhalaanis uffadhuu koo bakka walitti isin buusala dhiira 4 fi dhalaa 4 gastii seentanii. Okkee lubbuu jaabar maafus. Maafus waatira maal godhu jirtamma dalagaa fixxee galtee maal naa bittee galtee. Hinda keessanii ngalle galgala wanti qopheessi kootu sixoota qopheessi koo jala bultii qabnaa dhageesse maafus hinda geema sagaleen surprise qabi koo chattee nama 300 irratti chattee Jatte bakka. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Natti meerusan. Jolena waraabdu. Akan gad. Maafus wood. Okay. Sin jaaladha. Hunda keessan. Maafus immoo addatti jaaladha beeka. Maafus addatti jaaladha. Dalam follow goda ammo isni akan deebisne tiinema follow ma goda follow sa jalata iro dala heduna rabare du jira warama yo follow gote dalan tun ni deebisa be ma siyana janani khaysan diro roma yada bar follow goda jechun dhisu iro khaysan kane message ti barre samojeti yadda shamarran follow goda dema ما بزين فورو قرا اسمه قرانا ولا توسن التيمة وش كراخي أنا ومرومني أنش أبني التروب يكرنا قلت فولو قرا بكا نو بي لين بيخاكن قرا لين كوسا أي يا ربي رفتنا يعني أراد هذا لين كوسا زرا بسر شمرة فولو قرا ديما سيفان جمّا ديما تفاني اللي وريده فكاتا Arranyu faana jirra. Boonaa baqqalaa faana jirta. Namoonni baay'een sagalee ajee fakkeessitaa siin jedhu. Kaan immoo liipsingidha jedhu. Mee jaraan maal jette? Liipsingii otoo taanaan sagalee dhuma kiyyaan akkatti jechoota irra jedhee deebi'ee hojjedha yeroo baay'ee. Namni liipsingidha naan jedha naan dubbisa koomantee akkasii yeroo baay'ee.
Mee jechoota acee jedhu keessaa kan jaallattume? Jechoota aceen jedhu keessaa anuma makiyyaan waan hin qabneen isoo na keeke natti hin qorru waan hin qabneen isoo na jajje natti no'u kunuma makiyya jaarsa jalattan guddadhe ummanni nuti irraa dhalanne nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa bahe ormaafuu nama sirriirraa bu'ee jiru gadi galoon immoo hin dhabamu addaggeen hin dhabamu asumeen hin dhabamu as dhiyoon hin dhabamtu beektaa kanaaf ummata kanarraa dhalachuu waan guddaa ummanni kun nu jaalataa bakka dogongorretti immoo nu qonxooxee nu sirreessee nu adabaa waan isa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baataa jechuudha caaluu nu taalteetuma gaafa isheen geeraarsaan kaan jajjee kaan abaartu kaan doorsistee kaan moosistu sanyii namaa jechuun bu'aan qabu yaalloon isatti fugaa ibbaalam yetti warri way malaani jaaluu wal malaani ulfaadhu galata suuraa WhatsApp erge anjaartii qabaa rabbi jedhii poostiin godhin kaati akka tasaa poostii goota maana ergite qara akka jaartii tante sodaaddu wasfaati maana ergite qara jaartii qabda warri jaartii qabda nammoo adabadhaa ta'a jee suurri teessa suur ziippitti godhadhaati jaartii qabdaami jaartii tante kabajji suurri tante ziippitti godheechi taa'in irratti beerrillee jechuudha warri jaarsa keessa qabdan jaarsa keessa mana keessa hidhadhaa didee mana haadha faaxee seene taanallee qilinxoo seene waliin deebi'u jaarsa keenya fudhatte jaarsa kiyya akkas taate jaarsa kiyya jedhaa janti maa dhufe inni wayi dhagayaan ittiin dhaqnee barra dhufe taanaan jechuudha akka nama laal boqqollaa gara arsii kanatti ni beektan jechuudha boqqollaa kun muka diddiranii haqa qabuuf ol rakkisan jechuudha akkasitti ol rakkisa gaggaa'oo manaatitti yaala akkasitti ol rakkifadhee kaayadha jechuudha akka namni lafa kanatti namni ittiin tunne wallahi akka namni ittiin buunetti akka namni maqaa isaan dhoofnetti ol rarraasee achi ol kaayadhaa jechuudha gubbaa sanitti jechuudha akka of argaatitti bakka achuman laalaa biraa baay'aatti deebi'a jechuudha jaarsa keessa mana hidhadhaa akka dhufee haayinaan hin jenne akka dhufee maqaa na dhoofne gaafa jaarsi keessan dhufee maqaa na dhayeetiin haati faatee laakkoosatte ergitee keessan lubbuu jettee hin jettee dhidhiqattee afoo deemtee rifeensatti tana tokko fadhee hin jedhee an afoo deemeetiin jedhe haati faatee jaarsa keenya fudhatte haati faatee bultii na diidde bultii tee naddaan nu baaste maalita bultiin tante shunkurtii lama bultiin tante dinnichaadha ka haati faatee ooruurraa buqqiftu siyaa buqqisu ishee kanaa useen maal inni bultiin kan kee haati faate didde bultii teenya didde haati faate sireedha haati faate addaan buqqiftee moora ta'ee cabseen hiddu fataanaan ol rakkifadheen jaarsa kan kee ol fudhadhe qabadhu jaarsa kan kee manatti aatillee jaartii tantee dhiiftee loxloxodhaan dhufin jaartii tantee dhiiftee loxloxodhaan dhuftee barrii kiyya kana dhadhooftee an eega an ol siseensisee booda likki jaartiin tantee si bilbilte liiftii malee asii gadi fidda taanaan huddu harree seenta ol hin deebita mana haadha faateetitti because ani da sodaattu akkasitti hin amanu dhiira lubbuun qabne hin fedhu dhiira lubbuun qabne hin fedhu isiniif gal dhuftee barri kee kana dhooftee mana osi seensisee ka'ee achi jaartiin tantee gita silkii tana qala'uu sirra goote asii liifti naa tuqii hanqattee gadi fidda taanaan ol hin deebitu beeki liifti mallee siin tuqu ittantee akka gadi dhufte san hin deebitee gad deebita lagatti kuni dhiirota jaartii qabdaniif warri jaarsa qabdan jaarsa keessan mana narraa hidhadhaa jaartii keessan akkanatti hin barreessin narraa dhooggadhaa taree na barreesse taree suuraa natti erge taree kiisingina erginaan haala wasaala fudhadhe ani hantuutu bichaan ta'in dhiira irree na guuta qoma na guuta hin jira taanaan haa dhufu koottu hin jirta taanaan koottu amala kan koo kanaan dhala kabiraan argitu ati amala kiyya kanaan dhala kabiraan argitu si nyaachisa si obaasa waan haati mana abbaa manaatiif taatu sii ta'a wanna siif hin goona siif godha taayimii siif kenna si bashannansiisa si maraqqansiisa si qamaasisa waa hunda siif ta'a haala balazzaat faqqata tatanaan akka baaburaatiif faqqettee haftaa jechuudha na akkas taate na argiti miseejii dileetii godha qoy maalii ta'a qoy akkasii yoo ta'a qoy jennaan laal udduboontu jimmaa keessa seentaa jechuudha sirna go'an quba sin qabu quba sin qabu. Bontuu irraa fudhatee ilmoo irraa argachuun qabaa jetti. Anaaf qeerroon oqaata wallollee adda baane maaltu dubbii kootii dubbii sii waa'ee qeerroo keessa fide.
Mee naa himaati. Ani hoosiin kudhan irraa argatte qeerroon obboleessa koo ture giiftii naannaa ture eeyyeen naannaa ture kabajaa guddaa isaa qaba. Isatu kabajaa ofirraa fuudhe malee. Kalas maaliif akka nagooti qoy maaliif namaa walitti nabu? Bakka dhiisi laal boontuu sitti mee bannaati boontuu. Ishi maaliif namaa walitti nabuufi naardi namaa walitti nabuufti. Keessa wal arrabsiisaa jirtu amma isiin okkoo. Haala si kadhattuu kanarraan galcha wallaahi nan arrabsaan oksoon billaahi nan arrabsaan. Mee dhiisaa. Giddaa isaa namni na jala taa'e. Boontu dhaggeeffadhu. Ay boontuu laal shamarri takka yooma safuu qabaatte mee anas Intaloo maamudii bitattee taa'arti barka yeroo keessa du'ati siidii deesilaa namni siin fuudhu hin jiruumi alala namni giiftii kennu. Isimee boontuu Hayyee maaltu waa'ee kooti waa'ee qeerroo keessa galchi naannamaa walitti nadhatti dheengadda waa'ee barsiisaa dubbatti waa'ee mul'ilaayitti dubbatti. No waa'ee mul'ilaayitti dubbatti waa'ee namaa dubbatti maaltu yeroo naa wallolte maalii waa'ee nama naa wallolee keessa fiddi qoy minaa gabbaat shaarmuxaa haala sii kadhattuu kadhaa baratte kadhaadhaa itti kadhuudhatte. Haadha namaan gahini. Maalti nama haadha maal nama si gabaadhaa abbaan argise irraa. Jamaa si jala jira. Innahum deemaa jira. Maali jennaani safuu eeggachuun barbaachisaadha jedhana. Booddee wanti kun gandatti nama galaa jira. Dubbiin waa hedduutu deemaa jira waan ta'eef ila waan akkanaarraa dhiisaa goraati. Dhimma keessan lamman waan daqiiqaa muraasa keessa dhaabachuu danda'u jennaani dhuftanii asitti ganda nama arrabsina haadha keessan biyyattiin arrabsina. Wanti kun waan bareedu miti. Amma bar ani laal gizee hundaa Dhiisaa jiran wanti waan dhaabachuu danda'udha dubbiin kun. Gastiin amarran seenu garuu namni tokko bakkee taa'eeti ni dhaggeeffata si galee. Likiskisii olii gadi deemee waa barreessu jettee miira keessa galtee achi sin naqanii asii sin naqanii as qabaajiidha. Waan akkana laaltee miira keessa galtee ati. Laala geeffatu kassis fakkaatu kan deemee achis fakkaatu dhiisi tokko jedhe. Isa lammataa. Haati keetis tokkuma. Kanaafuu Koy waan isin himaan anaa takkaa giiftii namni namaa kennuun kenninaadhu na dhageessanii. Ajattu namni sii kennu si jaallatee sii kenne. Ijoollee kadhattuu haadha sii kana wallaahi maalkii hootee sii caala wallaahi waan ofiitu kuwaatar duwaraatee saarraatee nyaakiyya si godhadhaan warabbal kaabaan niin danda'as immoo sii kaffalee si kararachuun kadhattuu haadha gadi dhiirroo Oromoo si fuutu kana booddee. Boontuu dhaggeeffadhu Yusuf atis dhaggeeffadhu የሴት ልጅ ውበቷ ክብሯ ነው dubartii takkan bareedina ishiirra kabaja ishii durra namatti tola hunda caala Oromoon kutaa kudha tokko eenyumtuu ni beeka dubartiin takka kabaja qabaachuu ishii dirqama miidiyaa kanarratti waliin arrabsina bakka boruu keessaniif maaltu afadha Ya wasaneto wasane wasanaromi yo karamba usidowe ya mululate dalarana darbinomi jidarobe ya wasaneto jidarobe jidumani malif matana tibata ya mululate